Nagaa akkam jirtan hiriyoota tiyyaa baga gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii chaanaalii kanarratti barumsa Ingiliffaa afaan Oromootiin ni argattanii. Har'a immoo maalan isiniif qabadhee dhiyaadhee barumsa Ingiliffaa waa'ee parts of speech yookaan qaamolee dubbii jettan jennee kan baranne afaan Oromoo keessatti jechuudha. Isaan baranne jechuudha qaamolee dubbii yookaan parts of speech kan jedhaman meeqa akka ta'an ni ilaalla jechuudha. Yeroo baay'ee amma Ingiliffa keessatti 8tu baratamee isaan ilaalla jechuudha. 8 kun maal akka ta'an ni ilaalla. Viidiyoo itti aanutti immoo tokkoon isaanii ni baranna jechuudha. Isin fayyadan waan ta'eef sirriitti waan isin fayyadaniif ni baranna jechuudha. Sanaan dura gara barumsaa keenyaa osoo hin seenin dura warroonni chaanaala kanaa haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Barumsa biraa hedduu kan barbaadan yoo ta'e akkasumas barumsa hedduutu chaanaalii kanarra jira. Barumsa akkamitti dubbisa akka barachuu dandeessan barumsa dubbisaa jechuudha ni jira. Haala salphaadhaan barumsa dubbisaa barachuu ni dandeessan jechuudha. Inni biraa immoo haasawwan Ingiliffaa common English conversation kan jedhaman haasawwan Ingiliffaa yeroo hundaa barachuu dandeenyu yookaan yeroo hundaa dhagahuu dandeenyu ni jira. Common kan ta'an yeroo hundaa kan barataman jechuudha. Akkasumas words of the day kan jedhus ni jira jechuudha. Jechoota guyyaadhaan barannu ni jira. Kanaafuu chaanaala telegiraamaa kiyyas descriptionii jala ni jira. Join godhaatoo barumsa hedduu argattu jechuudha. Warroota eegaltootaaf keessattuu isin fayyada jechuudha. Amma parts of speech qaamoleen maqaa meeqa? Qaamoleen dubbii kanneen baranne jechuudha. Inni tokkoffaa parts of speech kan jedhaman keessaa inni tokkoffaa maali? Noun jechuun maqaadha jechuudha. Noun jechuun maqaadha. Maqaa hedduutu jira. Proper noun kan jedhaman ni jiranii hedduu. Garuu amma parts of speech meeqa akka ta'anuma qofa laalla jechuudha. Maqaan akkuma beekamu itti waamama wanta tokkooti jechuudha. Wanta tokko maqaadhaan waamna. Maqaa baasnee fi isaan waamna jechuudha. Maqaan isaanuma jechuudha. Inni biraa immoo maali? Pronoun jechuun bamaqaadha jechuudha. Iddoo maqaa bu'ee kan nu fayyadu jechuudha. Amma fakkeenyaaf tolaa aga jennu he yookaan biiftuu aga jennu she, he, she, we kan jedhaman kun pronounidha jechuudha. Iddoo maqaa bu'anii nu fayyadan jechuudha. Kanallee diteelii isaa ni ilaalla jechuudha. Inni biraa immoo verb kan jedhu kun xumura yookaan gocha agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee gocha amma wanta hojjennu keessatti gocha kan agarsiisu kun verb jedhama jechuudha. Gocha agarsiisa jechuudha verb kan jedhu kun xumura. Adjective afraffaan immoo adjective. Adjectivein immoo maal inni? Maqibsa jechuudha. Adjectivein maqibsa. Ibsa maqaa jechuus ni dandeenya jechuudha. Maqaa ibsa jechuudha. Amma fakkeenyaaf diimaa kan jedhu amma fakkeenyaaf maqibsaa miti. Kalarii agarsiisa jechuudha. Maqaa sun kan akkamii? Amma fakkeenyaaf red shirt yoo jedhe shaamizii diimaa yoo jedhu amma diimaa kan jedhu kun adjectiveidha yookaan maqibsaa. Shirt kan jedhu kun immoo maali? Maqaadha yookaan nounidha jechuudha. Red shirt kan jedhu kana. Anyway ilaalla kana detail isaa. Inni shanaffaan ammoo adverb. Adverbiin kun immoo verbii ibsa yookaan xumura ibsa jechuudha. Xumibsa hin jedhama yookaan gochibsa jechuus ni dandeenya jechuudha. Adverb jennaa kanallee amma fakkeenyaaf sirriitti rukute yoo jenne sirriitti kan jedhu kun akkamitti rukute kan jedhu gochima. Sirriitti kan jedhu kun immoo gochibsa jechuudha. Gochisan akkamitti akka rukute yookaan akkamitti akka rukute kan agarsiisudha jechuudha. Okay, inni kun ammoo preposition kan jedhamanis ni jiranii jechuudha. Kanneen illee ni ilaalla. Walqabsiistota conjunction kan jedhaman jechuudha. Isaanis ni ilaalla. Akkasumas interjection wantoota tokko amma sirriitti guddisnee yookaan yeroo adda rifaatuudhaanis ta'uu danda'a. Yeroo dubbannu kan laallu ni ilaalla jechuudha. Amma 8 as kan jiranii noun tokkoffaa, lammaffaa pronoun ni ilaalla. Akkasumas sadaffaa verb, afuraffaa adjectives, shanaffaa adverb, jahaffaa preposition kan jedhamanis ni ilaalla jechuudha.
torbaffaa conjunction yeroo baay'ee wal qabsiistota kunniin jechuudha. Interjection kan jedhaman kanniin ilaalla jechuudha. Kanaafuu chaanaala kanarraan badinaayi kanniin ilaalla jechuudha. Parts of speech kan jedhaman kanniin jechuudha. Amma barattoota illee yoo gaafatamtan keessattuu barattootaaf isin fayyada jechuudha. Parts of speech meeqa akkasumas maqaalee isaanii waamaa osoo jedhamtanii kanniin jechuudha. Kanaafuu viidiyoon tokkoon isaanii akka hojjetamu ni barbaadan ta'a. Kanaafuu yoo kan barbaadan ta'e natti himaa jechuudha. Yoo kan barbaadan ta'e yaada keessan naaf himaa jechuudha. Ani isiniif hojjechuu nan barbaada. Kanaafuu yaada keessanis naaf laadhaayi. Kanaafuu kanuma jechuudha. Barumsa hedduutu jira chaanaalii kanarratti. Seenatoo ilaalaayi. Diskiripshinii jalas. Diskiripshinii jechuun viidiyoo jala jechuudha. Viidiyoo jala seentaniitoo chaanaala teelegiraamaa kiyya join gochuu ni dandeessan jechuudha. Isaan na hordofuu ni dandeessanii. Yeroo hundaa afaan Ingiliffaa hordofuu ni dandeessan jechuudha. Afaan Ingiliffaa immoo barachuu barbaadan guyyaa tokko laaltanii kan irraa deemtan yoo ta'e homaa hin barattan jechuudha. Afaan waan ta'eef amma fakkeenyaaf afaan Oromoffaa yoo barannu guyyaa tokko laalletii miti kan biraa deemne yookaan torban tokko laalletii miti kan baranne maalinni yeroo hundaa laalleeti. Osoo nun jibbisiisin osoo hin nuffin yeroo hundaa laalleeti jechuudha kan baranne. Kanaafuu guyyaa tokko 2-3 ilaaltanii yoo kan deemtan ta'e homaa isin fayyadu jechuudha. Viidiyoo kana qofas miti ilaaluu kan qabdanii viidiyoo afaan Ingiliffatiin qophaa'ee ni jira miti warroota afaan dhalootaa isaanii ta'e irraa illee isaan irrallee viidiyoo isaaniitillee sirriitti ilaalaa jechuudha. Isinii galus baatu ilaalaa jechuudha. Isin fayyada waan ta'eef. Akkasumas viidiyoo afaan akkanattis ammoo hanga ta'e isin fayyada viidiyoo akkanaa akka kiyyaa kunis jechuudha. Kanallee yoo argattan ilaalaayi. Viidiyoo kiyyas ilaalaa jechuudha. Irra deddeebitanii yoo ilaaltan isin fayyada. Kanaafuu amma bakkuma jirtanitti nagaa ta'aayi. Baay'ee.